Harka fuune hordoftoota kiyya har'allee barnoota gabaabaa tokko qabadhee dhufeeti jira. Barnoonni kun hunda keessanuu isin fayyada. Akka tasaa bilbila keessan keessa osoo deemtan gola sittingii keessaa bakka hin beekne takka hiitanii duubatti deebitanii argachuu dadhabdan. Bakka san hidhuu keessaniin faayidaa inni isinii kennuu qabu hedduu dadhabdan. Waa hedduutu wanti nuti hin beekne hiikuudhaaf kan irraa nu rakkisu kan nu jalaa hidhamee tajaajila argatuu qabnu dhabne jira. Fakkeenyaaf nama tokko wifi isaa sarchii inni godhu gubbatti waliin baasuuf inni illee rakkuma settingii keessaa wal qabaturraa ta'uu mala vaayirasiidhaan alatti jechuudha. Kan biraa ammoo daataa keessanirraa gara daataa namaa yeroo namaa hidhuu deemtan hotspot fa'aa isin jalaa hidhamtee yookiin bluetooth ammoo connect isinii godhuu diddee fa'aa rakkattan. Wantoonni kunniin hedduun isaanii settingii keessatti argaman waan faayidaa hedduu irraa argattan sababa harka keessaniin hiitaniif hiikuu dadhabdanii rakkattan. Kanaaf ammoo fala lama isin barbaachisa. Falli tokko ogeessa waan kana beekutti geessitanii akka irraa isinii hiiku taasisuudha. Falli lammataa inni biraa ammoo yoo beektan restoor gootanii jawaala keessan akka haarayaatitti deebisuudha. Falli lammataa kun baay'ee ulfaataadha. Yeroo jawaala keessan restoor gootan daatan isin jawaala keessan irraa qabdan appilikeeshiniin faayiloonni garaagaraa wanni achirra jiru guutumaan guututti parsantiin 100 irraa haqama. Kun ammootu hedduu keessan yoo waan irratti kuufattan biraa hin qabaanne hedduudha isin rakkisa. Har'aan tana ammootu gaa wanta isin jalaa hidhame san seetingii keessan restoor gootanii osoo jawaala keessan irraa daatan takka hin banne wanni takka isin jalaa osoo irraa hin banne siitingii qofa restoor gootanii akka itti deeffattaniin isin agarsiisa. Wanta isin jalaa hidhame kai osoo hin beekne isin jalaa hidhame hunda isaatu akka salphamatti restoor gabaabaa gootaniitiin itti sirreeffattaniin isin agarsiisa. Maarree hordoftoota kiyya. Barnoonni kun yoo isinitti tole isinillee chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan like gochuudhaan share gochuudhaan ammootu hiriyoota keessan warra wanni kun fayyada jettanii yaaddan biralleen akka gahu taasisaa wal biraan gayaa warri hangar'aan tanaa ammootu subscribe gochuudhaan maatii kiyya taatan onni irraa isin jaaladha cufa keessanuu naa jiraadha. Amma asumaan gara barnoota. Maarree kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa iskiriin rikoordarii waraabuu hin danda'u bilbilli waan dhaamuuf jecha akkatti viidiyoodhaan isin agarsiisa. Qulqullina yoo dhabeellee naaf oolchaa isiniin jedha. Jalqaba seetingii jawaala keessanii seentanii seetingii keessan erga seentanii akkatti irra ol deemtanii bakka kana dhuftan jeneraal manaajmentii ka jedhu kana al takkana cuqaastanii bakka kanatti barreeffamoota gosa garaagaraa baay'ee isinii fida akka jawaalatiin garaagarummaa qaba. Warri androidiin isaanii 10 ol ta'an barreeffama hedduudha fidanii asitti garuu gara dhumaatti erga seeyitaniitiin isin risiit ka jedhu kanatti dhuftanii risiit kananii tu'ina. Amma asirratti dubbiin jabduun bakka kanatti barreeffamoota 4 yookiin 5 tokkatti isinii dhufa. Tokkoffaan resiit siiting jedha, lammaffaan ammoo resiit network siiting jedha, sadaffaan immoo resiit accessibility siiting jedha, afuraffaan immoo factory data resiit jedha. Kuni aawutodha ka xumuraa kuni rakkoon qabu. Amma bakkeen isin keessaa sirreeffatu ni deemtan bakka kana keessaafuu bakka kana sadaffarra ka jiru afuraffarra ka jiru kana daanjaras bakkeen hamtuun bakka kana of eeggatu qabdanii isa tuqee isin agarsiisa. Afuraffaa ka of eeggatu qabdan kana dhimma jabeessaa waan ta'eef jalqabarra isin hima. Restoor kana yoo tuqxan googiliin akkatti isinii bayaa as keessatti amma fakkeenya gara iimeelii 17tu keessa jira bakka kana. Iimeelii 17 kana dabalatee akkaawuntiiwwan kunniin akkanumatti jechuu wantoonni kunniin hundu resiit tana yoo tuqe guutumatti irraa bada wanni takka irratti nafan akka gaafa jalqaba bitamuutitti akka warshaadha yeroo ba'eetitti deebi'a. Kam yoo tuqe factory data receipt kana yoo tuqe kan afuraffarra jiru kana jechuudha isa kana yoo tuqe. Kanaafuu bakka kana hin tuqxan of eeggattan kan isin tuquu qabdan tokkoffaa lammaffaa sadaffaadha. Tartiiba ittiin tuqxan isin agarsiisa. Amma sadaffatti haa dhufnu. Siitingii keenya qulqulleessuudhaaf wantoonni barbaachisan siitingii kana afran kuni kan afuraffarra jiru kuni kan waliigala jawaala keenya guutuuti. Kunniin ammootu sadan olafan kun seetingii keenya akka barbaannutti nu sirreessuudhaaf tajaajilan. Amma sadaffarraa eegalla. Sadaffaan tuqinaa. Sadaffaa yeroo tuqxan resiit siiting isiniin jedha. Sadaffaan kuni kan inni ofirraa qabu accessibility siitingiidha. Isa ni tuqxanii resiit siiting isiniin jedha. Akkatti yoo tuqxan paatarnii jawaalli keessan ittiin qollofame security screen locking keessan ittiin qollofame isin gaafata. Screen lockii keessan ittiin naqxanii
screen lock keessa yoo itti naqxan akkatti isin gaafata all accessibility setting will be receipt isin jedha receipt goota jechuudha akkatti ni tuuxaal takka receipt yoo goota kunoo jala kanatti receipt isin jedhee si agarsiiseeti jira barreeffamaan kuni salphaadha settingii keessaa sadaffaadha duubatti irraa deebita baak irraa goota amma settingii lammaffaarraatti dhufna jechuudha receipt network setting ka jedhu receipt network settingii kana keessa wanti jiran kan isin rakkisu wifi ol ba'uu didu akka duratti isiniin jedhe sanii fi rakkoo wifi hin qabu lammaffaa rakkoo data irratti qabu sadaffaa rakkoo bluetooth irratti qabu rakkoo data jennaan waa yaadadhe screen kiyya yoo ngassaa qelaalaam datan kiyya kunoo banaa jira bakka kana garuu gubbatti ol ba'een jiru data fi wifi illee banaa jira kunoo datan kiyya gubbarratti argitan jedhee yaada gubbarratti ol ba'een jiru datan kiyya hidhaa jira rakkoo data rakkoo bluetooth rakkoo wifi tiif isin tajaajila kun sadiin jechuudha amma lammaffaa kana ragaa dhufnee receipt setting jennaan ammallee akkuma duratti qulfii paatarnii jawaala kennaa nu gaafata itti naqna qulfii jawaala kennaa yoo itti naqne all network setting will be receipt this action can't be undone sin jedhee sitti himaa jira gaafilannoo keetii waan ta'eef jecha receipt goota isallee al takka yoo tuqne network setting receipt nuun jedhee jira kunoo jala kanaan eega kunoo barreeffamaan nu ol baasa receipt tahee jira amma waan lama receipt goonee jirra lamaan receipt goone suni sadaffaa fi lammaffaa receipt goonee jirra kan nu hafe tokkoffaa fi afuraffaadha afuraffarra ka jiru kun baay'ee hamaadha restore guutumaan guututti jawala keessan godhu waan taateef jecha hin tuqinaa isiniin jedhe waa'ee kanaa moo barnoota biraa keessatti isinii dhiyeessa amma kan barbaannu lama receipt goone kan sadaffaatirra geennee jirra kan sadaffaa yoo jedhu kan xumurarra godhuu qabnu receipt setting ka jedhu kana receipt setting kana yeroo tuuxan achi keessatti wantoonni isiniif akka hiikaman yookiin receipt isinii ta'an barbaadan security setting language setting account personal data and the setting for download apps jedha appii akka applookii waan screen kanarratti application yookiin waan adda addaa namaa hidhu mana adda addaa namaa hidhu kan itti gabbuuftan isallee ni dabalata personal data ni dabalata accountii tokko ni dabalata language akka afaan irratti illee ni dabalata security setting gudditti illee ni dabalata jechuudha bakka adda addaa isin ofirraa qolloftan amma asirratti kana restore godhuudha kana yeroo restore goone jawaalli kenna update uf godha update guddoo yeroo kan receipt godhamee godhamu restore godhamee ta'usan osoo hin taane cufeet uf bana waan amma receipt irratti goone kan hunda isaa qulqulleessuudhaaf cufee uf bana amma eegaa ni tuina receipt setting ka jedhu kana ni tuina yoo an kana tuqe jawaalli kiyyeen dhaama akkuma duratti qulfii itti naqaa paatarnii asirraa qabdan jechuudha on yeroo godhe akkatti hireedhumaa akka an irraa deebi'uuf naa kenna ajaja isaanatti ma all setting will be received to their default in the can't be received naan jedhee na ajajaa jira yoo hin barbaanne yoo gaabbee dogongora yoo ka dhufe taate anu irraa deebi'a yoo immoo beekaa godhe waan hayyameef jecha receipt ni godha eegaa amma jawaalli kiyyan dhaama amma receipt godhee jira jala kanaan kunoo restarting device to receipt setting please wait naan jedhaa jira device kana siif kaasaa jirra to receipt setting receipt si godhaa jirra setting isaa maaloo nu eegii naan jedhaa jira amma jawaalli kiyya dhaamee jira akkuma argitan kana video addaan isinii dhaaba amma ka'aate jira Galaxy A10 dha kun ka'ee banamee jira bifa kanaan uf banee screen irraa saaqaa qulfiin tuni guddittii tan unlock ala kan ittiin hidhattani isii tanani bantanii isiin tun maali security guddittii waan taateef jecha hin baddu guarding waan taateef jecha amma phone is starting naan jedhaa jira kun amma start naa tahee jira amma waan duratti isin hubachiise tokko laala daataan dogongoraan hidhame sun beekaati an irraa hidhe kuno duratti kan isin agarsiise sun ni yaadatta yoo ta'e kuno amman tana daataan gubbarratti ol bahee jira 4G daataan ol bahee jira
daatas ta'e bluetooth ta'e hotspot connect ta'e wifi ta'e wantoonni garaagaraa hedduun kan isinirraa hidhaman amman tana as keessatti isiniif sirratanii jiranii jechuudha seetingii keessan keessatti jechuudha akka barbaaddanii sochoofatuu ni dandeettan amma asirratti barruu kan agarraan yaadadhee a software update is available naan jedhaa jira barruu lammaffaa kanarratti amma jawaalli kun softwarein isaa akkaan update godhu na barbaachise fakkeenyaaf kana barnoota biraa keessatti qabadhee isinii dhiyaadha barnootni kunillee baay'ee tokko isin fayyada waan ta'eef jecha kana barnoota biraa keessatti qabannee isinii dhiyaanna maal akka isin fayyaduu fi yeroo akkamii akka gochuu qabdanii dirqama maal akka isinirraa barbaadu waliin barnoota biraa keessatti qabadhee dhiyaadha warri barnoonni akkanaa warri jawaalli keessan yookiin bilbilli keessan waan akkanaa kana isin gaafate duubatti irraa deebi'aa ga barnoota biraan qabadhee dhufutti kana fakkaataa barnoota kanarraa waan hedduu akka barattaniif akka irraa hubattan abdii qaba yoo isinitti tole like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraatiif illee qooda isinin jedha hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa isinin jedha. I am Oromo Faris. I am Oromo Faris. Yeah, what Oromo Faris.